السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا بالي روبي channel يمكن وردفتوتا فوزي اسويت كم نجا كيسني جرت نجرا قالت ربي نجا خوتي إسني ساك نجا قبضت نبدي قبا ورطة منتي مسلمة وردفتنا نرا كيسني نجوم مبارك سنين جري جرا هذا نمو قرصتي كوتا كان قبض سني دياد جرا قرص كمال سني فكاتي جولي شامراني تيفن يرو هيدو جولي شامراني تنا قرصو فدا maaliif jenna yeroo ammaa kanatti namni miidhamu nuyi waa hedduu keessatti maal irratti unaan jettan fakkeenyaaf ijoolleen teenya ijoolleen shamarranii ofii kennaa kabaja shamarran jechuun sijjammaa yookiin jalqabayyuu warqii yookiin diyaamandii jechuudha. Garuu ammoo warqummaa kennu yookiin diyaamantummaa kennu ofii kennaa ofirraa fuunee lafa kenne shamarran yeroo uffata malee baanee qullaa deemnee akka argine deemnu kana waan dhiirti nu jaalatu nutti fakkaata. Keessattuu yeroo dhiirti hedduun nu lakkafan yookaan gaaffii jaalalaa nu dhiyeessan yookaan nu duuka deeman nu takataattalan jechuudha. Nu duuka deeman jechuudha jedhama. Miti afaan Oromootiin akkasuma waan dhiirti kun nu jaalatanii nu duuka deeman nutti fakkaata. Garuu ammoo dhiirti haguma feeti durriyyee yookiin baalagee yookiin kashalabbee nama kaayoo hin qabne yoo taate dubartii waan argite godhattee uffata ofii qaama ofii kana isoo hin sattaranne qaama ofii irra hedduu qullaa keettee deemtu dubartii muslimaa taate hijaaba isii osoo hin ajjabanne yookiin mataa isii qullaa bantee deemtu haga feeteyyuu si jala deemaa oolte dhiirti sun bultiif si hin barbaaddu. maaliif jenna yeroo sitti dabarfachuuf yookaan immoo fedhii fi yerootiif si jaalatti malee bultiidhaaf si wajjin jireenya borootiif si hin barbaadu. Dhiirti feeteyyuu haga feetti ofiisiitii kaawollee dhabdu ofiisiitii qullaallee yoo deemtu fiillee maraattu yoo taate dubartii sattaramtuu fi dubartii sattarattuu barbaaddi. Dubartii of sattartu feeti. Maaliif jenna amma fakkeenyaaf nummaa waan tokko bituu yoo barbaanne waan tokko bitachuu yoo barbaanne gabaa irraa waan ashagamaa irra feena. Humni teenya yoon waan qatte malee waan banama bitachuu hin feenu waan ishigii jiru yookiin waan cufaa jiru bitachuu feena waan banaa oole yookaan banaa taa'u hin feenu. Kanaaf jecha dhiirtis qaama kee yoo hin argin arguuf hawwiti waan ofii isiitii bantee argitu feeti malee waan banaa akkasitti kaayamee yeroo hunda banaa ta'ee deemu hin feetu. Kanaaf jecha ijoolleen teenya ijoolleen shamarranii amantii kamiyyuu hordofaa amantii musliimaas hordofaa amantii kiristaanaa hordofaa garuu ammoo amantiin kun qullaa uffadhaa hin jenne nuti yeroo hedduu miidiyaa irratti ijoolleen mul'atan qaama ofii saalaa sanuu xiqqooma fi mul'ifne dhoysuu dhiisuu geennee jirra jechuudha. Duraan hawwanni keenya yeroo karaa deemanis haa ta'u bakkuma ta'etti haa ta'u huccuun isaanii xiqqishuma isii jilba bira akkana yoo ol jalaa taree salphanne jedhanii ufatti gadi bubbutan. Amantii kam keessa iyyuu haa hordofan amantii bichaa irratti miti kun. Yeroo ammaa kana garuu ofirraa ol mulqinee qaamni keenya hundi haa mul'atu jennee asirratti dhiisnee jirraayyuu amma yeroo tokko ijoolleen shamarranii maal uffatanii deeman yoo argitan ta'e harma bichaa asiin dhoysanii asii ol qullama akkasitti deeman. Ammallee asiin gad gudeen isaanii kun qullama jira qaamuma saalaa kana bichaa dhoysanii akkasitti uffatanii deeman. Uffannaan akkasii sun jechuudha. Bareeduma keenya nu dabala seena malee bareeduma keenya dhiisi gatii keenya gabbuusaa jira jechuudha. Kabaja keenya gabbuusaa jira. Nu garuu waan bareeduma keenya nu dabalu nutti fakkaatee akkas godhuu dandeenya. Dogoggora cimaadha wanti akkanaa kun jechuudha. Gama rabbiititti illee gama namaatitti illee gama kabaja mataa ofii argachuuf dhabuu keessatti illee numarratti miidhaa geessisa waan ta'eef akka gaariitti uffannee uf shaffannee yoo deemne abbaa namni kun nu hawwanu jaalata. Maaliif jenna nama qaama isaa dhoofate tokko namni qaama isaa sanu arguuf jecha hin dheebota. Qaama nama saniitu jechuudha. Nama qaamni isaa yeroo hundaa badee oolu diqqaan laalee guddaan laalee habashaa laalee faranjii laalee kuun laalee kan hin laalle hin jirre kan namni martuu akka rakka isaatiitti ilaala. Yoo yeroo saniif qaamni isaa keessuun itti katolullee ta'u yeroo malee bultiif sin barbaadu kana amani dhibbaraan dhibbatti jechuudha. Shakkii takka hin qabu. Kanaaf jennaan yeroo deemnus yeroo ta'unis ufsattarree yoo deemne ufsattarree yoo ta'in hayaa keenya eeggannee kabaja keenya eegne yoo jenne namni illee nu kabajaa nullee kabajamna. Yoo nu immoo iyyuu haasayaan waan badaa haasoyne gochaa waan badaa goone uffannaan akka badaa uf goone akka hundaat kabaja keenya ofii keenya gabbuufna. Amma keessattuu shamarran biyya arabaa akkas kanuun jedhaniif tokkoffaa shamarran biyya keessaa takka balala malee irra hedduun qaama ofii hin sattartiin. Yaani warruma asii galee kanatu amma biyya keessatti illee akkasitti babal'isaa jira yoo ta'e malee ijoolleen biyya keessaa qaama isaanii sattaratan yeroo haasan adaba qaban.
nama kabajan qaama ofii kabajan maatii ofii kabajan nu kana hundayyuu dhiisnee jira kanaaf jecha bakkuma feene yoo jiraanne kabaji keenya eeggachuun numaafi qaama keenya sattarachuun numaafi akkasiniin jedha obboleeyyan kiyya rabbiin nu haa qajeelchu warra amantaa muslima hordofanillee rabbi haa qajeelchu kaanillee rabbi haa qajeelchu hunda keenya rabbi nu haa qajeelchu nagaa keessa naaf jiraadhaa isin jaaladha hunda keessan